Akkam jirtu barattoota. Nagaa keessanii jechaa kun chaanaalii barnoota herreega fi saayinsii waliigalaa isinii dhiyeessaa jirudha. Egaa guyyaa har'aas qabannee kan dhufneetiin isinii jenne barnoota herreegaa kutaa 5ffaati. Barnoota herreegaa kutaa 5ffaa keenya kanaan dura boqonnaa 2ffaa keessatti viidiyoowwan garaagaraa isiniif hojjennee dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Egaa guyyaa har'aallee immoo boqonnaa 2ffaa keessaa qabiyyeen nuti isiniif qabannee dhiyaanne firaakshiinoota qoyyabuu isa jedhu jalatti kan argamu. Firaakshinii qoyyabuu kanallee qoyyabuu yoo jennu ida'uudha, hir'isuudha, baay'isuu, hiruu akka of keessaa qabatu kana dura isinitti himeen ture. Egaa viidiyoo keenya yeroo darbeetiin waa'ee firaakshiinoota ida'uu fi hir'isuu, akkamitti akka ida'uu dandeenyu, kan waamsisaan isaa wal fakkaatuu fi kan waamsisaan isaa wal hin fakkaanne akkamitti akka walitti ida'uu dandeenyu fi hir'isuu keessattis firaakshinicha kan waamsisaan isaa wal fakkaatuu fi kan wal hin fakkaanne akkamitti walirraa akka hir'isuu dandeenyu viidiyoo darbe keessatti ilaallee jirra. Guyyaa har'aa yookiin immoo viidiyoo kana keessatti immoo kan waliin ilaallu firaakshiinoota qoyyabuu keessaa firaakshiinoota baay'isuu fi hiruu kallattii waliin ilaallaa jechuudha. Egaa as keessatti guyyaa har'aa kan ilaallu waa'ee baay'isuutirraa eegallaa jechuudha. Firaakshiinoota waliin baay'isuu. Firaakshinii nuuf kenname tokko akkamitti akka waliin baay'isuu dandeenyu tokko isaa fakkeenya fudhannetti waliin ilaalaa deemnaa jechuudha. Jalqaba irratti A irratti akkuma asirratti argaa jirtan firaakshiinoota baay'isuu jedha. Jalqaba baay'isuu jechuun maal akka ta'e kana dura kutaalee darban keessatti yookiin immoo kutaalee gadaanaa keessatti barattan jedhee yaada. Baay'isuu kan jennuun adeemsa irra deddeebi'anii ida'uutiin kan argannudha. Lakkoofsicha nuuf kenname sana irra deddeebinee hamma inni achi keessatti nuuf kenname sana akkamitti akka hojjechuu dandeenyu kana dura barattanii jirtu jechuudha. As keessatti immoo kan ilaallu firaakshiniidha. Waa'ee firaakshinii baay'isuuti waan ta'eef tokko isaan ilaallaa. Akkuma asirratti argaa jirtanii tokko isaa fakkeenyaa fi gocha jedha. A irratti 3 baay'isuu 5, B irratti 4 baay'isuu 2ffaa, C irratti immoo 1 irra 2 baay'isuu 1 irra 4 jedhetti jira. As keessatti fakkeenya kana 3 isaaniitu tokko isaatiin ilaalaa kan waliin deemnu ta'a jechuudha. Xiyyaan jedha. Xiyyaan inni kun baay'ee salphaadha. Suuta jettanii shaakaluu ni dandeessu. Hubadhu jedha. As keessatti hubadhuu kanarratti lafa kaa'ee jira. Hubadhuun kunis maal akka inni ta'e tokkoon ilaalla. Fakkeenyaaf hubadhuu kana keessaa tokkoffaa irratti firaakshiniin lakkoofsi lakkaawwiitiin yommuu baay'ifamu waamamaan as keessatti kunoo kallattii maal isa kana jechuudha. As keessatti kan inni irra mare kana A baay'isuu B irra caan ni ta'a wal qixa. A baay'isuu B irra caa jedha. Kunis tokko isaatiin maal akka inni jechuu barbaade waliin ni ilaalla. Akkasumas immoo lammaffaa irratti immoo A, B, C fi D lakkoofsa lakkaawwii yoo ta'ani A irra B baay'isuu C irra D ni ta'a wal qixa ta'a. A baay'isuu C irra B baay'isuu D jedha. Sitti kan irra marame kuni akkamitti akka hojjechuu ni dandeenyu tokko isaatiin waliin kan ilaallu ta'a jechuudha. Kun immoo piroobileemiidha. Piroobileemii kan ammoo kitaaba keessan irratti ni argama waan ta'eef ni ilaaltu. Akkasumas gilgaala 2.5 jedha. Gilgaala kanallee akkamitti akka isin bifa salphaa ta'een hojjechuu dandeessan gaafilee asirra jiru kana maal akka ta'e tokko isaatiin fakkeenya isaa fudhannee ni ilaalla. Sana booddee haala salphaa ta'een gilgaala kana irra deebitanii hojjechuu ni dandeessu. Gara booddee xumurarrattis akka hojjettaniif isiniif maxxansa. Inni itti aanu hiruudha. Hiruu keessattis hiruu kan jennuun maalidha? Hiruu kan jennuun lakkoofsa irra deddeebinee hir'isna immoo faallaa isa baay'isuu sana jechuudha. Inni kun irra deddeebinee hir'isuudhaan kan argannudha. Fakkeenyaaf 12 hiruu 3 jedha asirratti. 12 kana 3 irraa hir'isaa deemna. 12 irraa 3 hir'isaa deemna. Hanga 0 irra bira geennuuf si'a meeqa akka hir'ifne dhumarratti ilaaluu dandeenya. Sitti gabatee kana keessaa ilaaluu ni dandeessu. Akkasumas immoo fakkeenya 17ffaa 3 hiruu 1 lammaffaa kan jedhu kunis akkamitti akka hojjechuu dandeenyu fakkeenya isaa fudhannee ni ilaalla. Hunda isaatu jechuudha. Akkasumas fakkeenya
18ffaa kana 4 hiruu 2 irra 3 kana akkamitti akka shallaguu dandeenyu tokkoon tokkoo isaa ilaalaatti deemna jechuudha. Hubadhu jedha. Asitti hubadhu kanas ni ilaalla. Maal akka inni ta'e fakkeenya wajjin tokkoon tokkoo isaa jechuudha. Akkasumas immoo Gilgaala 2:6 jedha. Gaafilee asirra jiran kana qooyyabi jedha yookiin shallagi jedha. Isa kana guutuu isaa akkamitti akka isin bifa salphaa ta'een hojjechuu akka dandeessan tokkoon tokkoo isaa fakkeenya fudhannee waliin ni ilaalla. Inni itti aanu cuunfaa boqonnaa 2 jedha. Boqonnaa 2ffaan kanumarratti xumurama jechuudha. Nuti amma fakkeenya amma akka haayilaayitiitti asirratti isinitti argisiise kana tokkoon tokkoon isaa maal akka ta'e waliin ilaalaa haa deemnu. Nafaana bu'aan isiniin jedha. Egaa akkuma asirratti argaa jirtan tokkoon tokkoo isaatiin walii ibsaa deemna jechuudha. Firaakshinoota baay'isuu jedha. Ilaala kana. A, B, C fi D lakkoofsa lakkaawwii ta'aniif. Isaan eenyuun bakka bu'a jechuudha. Lakkoofsa lakkaawwii yoo ta'an fakkeenya jalqaba irratti haala kanaan lakkoofsichi yoo nuuf kenname jechuudha. Kan irra marame kana yoo argitan jechuudha. A baay'isuu B irra C. Asitti jechuudha. Akkuma isinii mul'atuu fi B irra C'aan kuni firaakshiniidha. Aan kun immoo firaakshinii osoo hin taane lakkoofsa lakkaawwitiin kennamee jechuudha. Lakkoofsa lakkaawwii yookiin lakkoofsa hundaatii fi firaakshinii waliin baay'ifna. As keessatti wanni isin hubachuu qabdanii jechuudha. Kanaaf isa kana yeroo waliin baay'ifnu A fi B kana kallattiin gubbaa waliin baay'ifna. Kunoo A baay'isuu B kan gubbaa jechuudha. As jala immoo A kana jala homuun jiran yookiin tokkotu jira jechuudha. Kan C kana kallattimaan fudhannaa jechuudha. Bakka C kana kunoo kallattiin fudhanna. Sana booddee A fi B akka gubbaa kana yoo waliin baay'ifnu A B ta'e. C jalaa san immoo akkasumatti fudhanna. Dhumarratti deebiin nuti argannu A irra B A baay'isuu B yookiin A B irra C kana argannaa jechuudha. Kanaaf maal gootu lakkoofsa isiniif kenname sana kan gubbaarra jiru waliin baay'iftu, kan jalaa firee tokkoo jiru sana kallattimaan fudhattu dhumarra deebii isaa keessu. Fakkeenyaaf haa ilaallu. 3 baay'isuu 2 irra 5 jedha. 3 kun lakkoofsa lakkaawwiti yookiin lakkoofsa hundaati. Baay'isuu 2 irra 5 firaakshinii kanaan baay'ifna. Maal gootu 3 baay'isuu 2 kan gubbaa sana akkasumatti waliin baay'iftanii 5 kana jalumuutti fudhattu yookiin waamsiisama gootu jechuudha. Haa baay'ifnu 3 baay'isuu 2 irra 5 jettan wal qixanii taha. 3 baay'isuu 2 meeqa? 6 irra 5 san jalaa ni fudhattu jechuudha. Kanaaf deebiin isaa 6 irra 5 ta'a jechuudha. Kan itti aanu haa ilaallu. Fakkeenya itti aanu. 4 baay'isuu 5 irra 7 jedha. 4 kun lakkoofsa lakkaawwiti. Homaaf jalaan qabu 5 irra 7 kun firaakshinii. Ammas 4 kana kama gubbaatiin baay'iftan 4 baay'isuu 5 jetta. 4 baay'isuu 5. Jala immoo 7 qofa jira. 7 sana akkasumatti fudhattu. 4 baay'isuu 5 yoo waliin baay'iftan 20 ta'a. 7 jalaa ni fudhattu. 20 irra 7 jechuudha. Inni itti aanu immoo haa ilaallu. Amma immoo bakka wal jijjiire. Haala kamiin bakka wal jijjiire? 3 irra 8 firaakshiniin immoo dura dhufe. Itti aanee 6tu dhufe yookiin lakkoofsa lakkaawwitti dhufe jechuudha. Kan of jalaa waamsisaan qabu. Ammallee garaagarummaan qabu bakka wal jijjiire malee 3 baay'isuu 6 ni baay'iftu. 8 akkasumatti fudhattu. 3 baay'isuu 6 jettan irra 8. 3 baay'isuu 6 18 irra 8 argattu. Salphisuu ni dandeessu. 18 kana yoo 2 firtani 9. 8 kanas yoo 2 firtani 4. Deebiin isaa 9 irra 4 ta'a jechuudha. 18 irra 8 kanattis yoo dhiiftan inuma ta'a jechuudha. Inni kun kan maalidhaa? Lakkoofsi
lakkaawwitii fi firaakshiniin tokko yoo nuuf kenname akkamitti akka furuu dandeenyu jechuudha. Isas kan gubbaarra jiru akkasumatti waliin baay'ifnee kan jalaa tokkicha sana fudhannaa jechuudha. Inni kun adeemsa tokko akkamitti firaakshinii baay'isuu akka dandeenyu jechuudha. Inni lammaffaan immoo akka lammaffaatitti yoo lamaan isaa firaakshinii ta'e bifa A irra baa fi C irra daati yoo kan barreeffamu ta'e lamaan isaa jechuudha. Fakkeenyaaf kun asirratti haala kanaan yoo barreeffamee nuu kenname jechuunis A irra baa baay'isuu C irra daa bifa kana yoo qabaate jechuudha. Kan gubbaa walumaan baay'iftan A baay'isuu C kinoo irra jettan jala sarartanii baa baay'isuu daa baa baay'isuu daa A baay'isuu C yoo waliin baay'iftan immoo A C argattan irra jettan baa baay'isuu daa yoo waliin baay'iftan immoo baa daa argattan dhumarratti deebiin isin argattan A C irra baa daa ta'a jechuudha. Kallattii yoo waliin baay'iftanii jechuudha. Fakkeenyaaf fudhannee ilaallu 3 irra 7 baay'isuu 2 irra 5 kun firaakshinoota. As keessatti waamamaan baay'ifta, waamsisaan baay'ifta. Waamamaan baay'ifta jechuun 3 baay'isuu 2 akkasumatti baay'ifta kennu 3 baay'isuu 2. Waamsisaallee waliin baay'ifta 7 baay'isuu 5 kun 7 baay'isuu 5. Kallattii waliin haa baay'iftu 3 baay'isuu 2 6 irra jetta 7 baay'isuu 5 35. Kanaaf deebiin isaa 6 irra 35 argattaa jechuudha. As keessatti maal hubattaa? Waamamaan waamsisaan baay'iftaa jechuudha. Fakkeenya itti aanu 8 irra 3 baay'isuu 5 irra 9 jedha. 8 irra 3 baay'isuu 5 irra 9 kan jedhu kana keessattis waamamaan baay'ifta. Waamamaan jechuun 8 fi 5 waliin baay'ifta kennu. 8 fi 5 walii yoo baay'ifta 3 fi 9 waliin baay'ifta. Waamsisaa waan ta'eef 3 fi 9 wal akkasitti haala sanii waliin baay'ifta. 8 baay'isuu 5 40 irra jetta. 3 baay'isuu 9 27. Kanaaf deebiin isaa 40 irra 27 argattaa jechuudha. Asirraa maal hubattaa? Firaakshinii siif kenname kamiyyuu waamamaan baay'ifta, waamsisaan baay'ifta. Namni tokko yoo waamsisaan isaa wal fakkaate hoo akkam goona jedhe. Fakkeenyaaf haa fudhannu. Mee asumarratti 3 irra 7 baay'isuu 2 irra 7 haa jennu. Ni ta'a walqixa 3 baay'isuu 2 akka gubbaa akkasumatti waliin baay'ifte kennu. 3 baay'isuu 2 meeqa? 6. Kan jalallee waliin baay'ifta. Akka ta'uu sanii miti 7 baay'isuu 7 meeqa? 49 ta'a jechuudha. Gabaabumatti yoo waamsisan isallee wal fakkaate waamamaan isaa wal fakkaate wanni ati deemtu hin jiru seera baay'isuu keessatti waamamaan baay'ifta, waamsisaan baay'ifta. Kallattii maseechi jechuudha. Inni itti aanu immoo akkuma duratti jenne firaakshinii hiruudha. Hiruu amma immoo ni hirra. Waliin itti hafuufnu. Hiruu keessatti isa kana ilaali. A, B, C fi D lakkoofsa lakkaawwii ta'anii. Lakkoofsa lakkaawwii ta'uu qabu. Lakkoofsa hundaa yoo ta'an 0 dabalata waan ta'eef 0 as keessa yoo dhufe hiika dhabeessa gochuu waan danda'uufi jechuudha. Tokkoffaa irratti isallee bakka garagaraatitti qoonnaa kunoo Rooman number 1 E1 jechuudha. Bifa kamii yoo kenname bifa kanaan ilaala. Jalqaba irratti firaakshinii 2 isiniif kennama. Gidduu hiruu jira jechuudha. Ila. Haala saniin jechuudha. A irra baa hiruu C irra daa jedhee yoo kenne akkam goonadha. Akkamitti furraadha. Firaakshinii haala kanaan nuuf kennama. Maal gootuu seera hiruu kana keessatti isteeppiin isin eeguu qabdanii tokkoffaa irratti A irra baa kana ni fudhattan. A irra baa fudhanne akkuma jirutti fudhattan jechuudha. Hiruu ka ture kana baay'isuu gootu.
Hiruu ka ture maal gootu baay'isuu kinoo akkuma asirratti argitan. Amma immoo caa irra daa jedha. Caa irra daa jedha mitiire garagaltoo yookiin fuggisoo gootu. Fuggistan. Fuggistan jechuun kan waamamaa ture gara waamsisaa gad dabarsitan. Kan waamsisaa ture immoo gara waamamaa ol dabarsitan. Caa irra daa jedha miti daa irra caa gootu jechuudha. Garagalchitanii kunoo. Daa irra caa goone. Sana booddee firaakshiniin hiruu ture kuni baay'isutti jijjiirameera. Akkamitti jijjiirama? A irra baa fudhattaniit hiruu ka ture baay'isuu gootaniit caa irra daa ka jedhu kan immoo fuggisoo gootanii daa irra caatti deebiftan. Kinoo irraa balleessa akka isinii mul'atutti. Hagasii arganneerra amma. Ni hubattan jedhee yaada. Sana booddee amma kana ni dhiistu. Xumurre waan ta'eefis. Ammas dhuftu. Amma seera baay'isuu sanitti gargaaramta. Firaakshinii baay'isuu. A fi daan kuni waamamaadha. Isa lamaa waliin baay'iftan kun aadaa irra baa baay'isuu caa. Baa baay'isuu caa. A baay'isuu daan aadaa irra baa baay'isuu caan baacaa ta'a jechuudha. Kanaaf amma as keessatti wanni isin hubatuu qabdanii A irra baa hiruu caa irra daan kuni deebiin isaa dhumarra kan isin argattan isa kana ta'a jechuudha. A baay'isuu daa irra baa baay'isuu caa kanaan deebii isaa argattu jechuudha. Lakkoofsan fudhannee haa ilaallu moore tokko tokkooti. Akkas irratti argaa jirtan kanaan itti adeemu. Firaakshiniin jalqaba isiniif kenname isa kana. 7/5 hiruu 3/6 jedha. 7/5 hiruu 3/6 akkamitti hojjannare? Jalqaba maal gootanii 5/7 kana akkasumatti fudhattan kinoo 5/7 fudheera. Hiruu kana maal gootu baay'isutti jijjiirtu. Akkuma asirratti mul'atu jechuudha. Baay'isutti jijjiirtan. Amma asitti 3/6 jedha. 3/6 jedhamu. 3/6 ka jedhu kana erga akkasumatti fudhattanii kinoo hiruu ka ture erga baay'isuu gootanii 3/6 ka jedhu kana fuggisoo gootu. Mataa ol garagalchitanii miila gadi fiddan 6/3 gootu. Kana argattaniiru. Sana booddee 5/7 hiruu 3/6 ka jedhu kana garamitti deebiftaniirtu? 5/7 baay'isuu 6/3tti deebiftan. Seera baay'isuu firaakshiniitti gargaaramtan. Sana booddee 5 baay'isuu 6 jettu. Gubbaa akkasumatti baay'iftu kunoo. Kan jalallee waliin baay'iftu 7 baay'isuu 3 ka jedhu 7 baay'isuu 3 jettan. 5 baay'isuu 6 30. 7 baay'isuu 3 21. Kanaaf deebiin isaa meeqa dhufaa? 30 irra 21. Kan eenyu? Kan isa kanaatii jechuudha deebiin sun. Gidduun kun immoo akkanumatti adeemsa ittiin hojjanne kan inni agarsiisu jechuudha. Dhumarratti 30 irra 21 kana immoo salphisuu ni dandeessu. 30 kana 3 yoo hirtan 10 argattan. 21 kanallee 3 yoo hirtan 7 argattanii 10 irra 7 jettanii yoo guuttan ni ta'a. Salphisuullee yoo baattan immoo ni ta'a jechuudha. Fakkeenya itti aanu haa ilaallu. Kinoo kana jechuudha. Firaakshiniin nuuf kenname isa kana. 9/4 hiruu 7/5 jedha. Isa kana amma qoyyabuu fi jechuudha. Maal gootu akkuma dura isiniin jedhee asitti 9/4 kan jedhu akkasumatti barreessitan kunoo 9/4 jettanii. Hiruu kan ture kana baay'isutti jijjiirtan. 7/5 kan jedhe kana immoo fuggisoo isaa yoo gootan 5/7 jettanitti barreessitu. Steeppii kana guutan. Sana booddee immoo walqixa jettan. 9 baay'isuu 5 jettan waamamaan baay'iftani. 9 baay'isuu 5. Kan jalallee waliin baay'iftan waamsisa 4 baay'isuu 7 jettan. 4 baay'isuu 7 sitti. 9 baay'isuu 5 45. 4 baay'isuu 7 28.
Kanaaf deebiin isaa dhumarratti 45 irra 28 argattan. Deebiin kun kan eenyuti? Kan 9 irra 7 hiruu 9 irra 4 hiruu 7 irra 5 kun dhumarratti deebiin isaa 45 irra 28 kana argattanii jechuudha. Inni kun adeemsa ittiin isin firaakshinii hirtanii jechuudha. Lama laalleerra. Tokko laalleerra hanga ammaatitti jechuudha. Yoo firaakshinii lama wal bira nuuf kenname gidduu hiruu yoo ta'e jechuudha. Lammaffaa irratti immoo akkuma asirratti argitanii kinoo lammaffaa asitti Rooman number 2 jechuudha. Kinoo bakka kanatti jechuudha. Amma immoo kan nuuf kenname firaakshinii fi lakkoofsa lakkaawutiin nuuf kenname. Akkuma asirratti argitan. A irra baa hiruu caa. Caan kun homaa of jalaa hin qabu. Firaakshiniin hin jiru, lakkoofsa hin jira jechuudha. Akkamitti hojjennaadha. Maal gootu ammallee asitti A irra baa kan akkasumatti fudhattu. Hiruu jettuun. Caa kana jala immoo meeqa gootu? Tokko gootu. Maaliif lakkoofsi kamiyyuu uumamaan tokkoof jalaa qabaa jechuudha. Inni kun lamaan tokkuma. A irra baa hiruu caa jechuu fi A irra baa hiruu caa irra tokkoo ka jedhu kun tokkoma jalaan gootan jechuudha. Caa kana jalaan. Sana booddee maal gootu? A irra baa kana akkasumatti fudhattu. Kun A irra baa as jiru kana jechuudha. Hiruu ka ture kana baay'isuu gootu. Hiruu bakka kana gara baay'isuutti. Caa irra tokkoo ka jedhu kana immoo fuggisoo yoo gootan tokko irra caa argattu. Sana booddee firaakshinii kana gara baay'isuutti jijjiirreerra. Maal gootu sana booddee kan gubbaa waliin baay'iftu? A baay'isuu tokkoo irra kan jalaa waliin baay'iftu baa fi caa kana waamsisaa isaanii jechuudha. Baa baay'isuu caa. A baay'isuu tokkoo lakkoofsi kamiyyoo tokkoon baay'ifne A ta'a. Irra baa baay'isuu caana baa caa ta'a jechuudha. Dhumarratti deebii isaa haala kanaan keenya. Fakkeenya fa'aa ilaallu. Fakkeenya kana. 6 irra 5 hiruu 3 jedha. 6 irra 5 hiruu 3 jedha. Isuma kana immoo firaakshinii yoo wal fakkeeffan 6 irra 5 ni barreessina. Hiruu 3 irra 1. Asitti 3 irra 1 fi 3 kunis tokkoma. Maaliif waamsisaa isaa tokko godhanne uumamaan tokkoof jalaa qabdima jennetti keenya waan ta'eef jechuudha. Sana booddee 6 irra 5 fudhannaa akkasumatti kun 6 irra 5 asitti hiruu ka ture kana baay'isuu goonaa. 3 irra 1 kan jedhu kana immoo fuggisoo yoo goone 1 irra 3 ta'e. Haala kanaan haala asitti argitan kanaan jechuudha. Sana booddee kana dhufneerra jechuudha. Sana booddee 6 baay'isuu 1 akkasitti kallattiin kinoo. Waamsisaa isaa immoo 5 baay'isuu 3 jenna. 5 baay'isuu 3. 6 baay'isuu 1 waliin baay'iftan meeqa ta'a? 6. 5 baay'isuu 3 15. Kanaaf deebiin isaa 6 irra 15 ta'a jechuudha. Kan eenyu? Deebiin 6 irra 5 hiruu 3 kun dhumarratti kan nu dhufe 6 irra 15 kana dhufe jechuudha. Gidduun kun akkanumatti hanga asiitti kan jiru deebicha bira ga'uuf adeemsa nuti deemne san kan inni argisiisu jechuudha. Fakkeenya itti aanu haa ilaallu. Lammaffaa irratti 7 irra 4 hiruu 2 jedha. Ammas 7 irra 4 hiruu 2 irra 1 jenna. Maaliif 2 kana jala tokko goonaa jechuudha. Uumamumaan tokko jirre yookiin tokko goonee firaakshinii wal fakkeeffannaa jechuudha. Sana booddee 7 irra 4 hiruu 2 irra 1 erga arganne booddee maal goona? 7 irra 4 kana akkasumatti fudhanna. Hiruu ka ture kana gara baay'isuutti jijjiirra. 2 irra 1 ka ture kana immoo fuggisoo isaa yoo goonu 1 irra 2 kana argannaa jechuudha. Amma immoo firaakshinii baay'isuutti deebifanneerra. Innis asiin geenyeerra jechuudha. Sana booddee amma seera firaakshinii baay'isuu keessatti waamamaan waamsisaan baay'ifnannee mire 7 baay'isuu 1 irra 4 baay'isuu 2. 4 baay'isuu 2 isa kana. 7 baay'isuu 1 7 irra 4 baay'isuu 2 8. Dhumarratti deebii isaa 7 irra 8. Kunis maalidha? 7 irra 4 hiruu 2 kun deebiin isaa 7 irra
8 kana tahaa jechuudha. Inni kun akkanumatti maalidha adeemsa ittiin deemnee jechuudha. Fakkeenya itti aanu haa ilaallu. 4/3 hiruu 4 jedha. Inni kunis asitti firaakshinii fi lakkoofsa lakkaawwite. Amma asitti bifa kanatti jijjiiran. Innis 4/3 akkasumatti barreessina. Hiruudha. 4 ka jedhu kan ammoo jala tokko goonaa 4/1 ta'a. Firaakshinii wal fakkeessuuf jechuudha. Sana booddee eega kana arganne booddee maal goonaa 4/3 kana akkuma asirratti argitan 4/3 kinoo asitti barreeffanna 4/3 goonaa. Hiruu ka ture kan ammoo baay'isuu goonaa. 4/1 ka jedhu kan ammoo fuggisoon isaa 1/4 ta'a jechuudha. Dhumarra eenyutti jijjiirannee irra jechuudha. 4/3 baay'isuu 1/4 kanatti jijjiiran. Seera baay'isuu firaakshinii keessatti kan waamama waamsisaan baay'ifna jechuudha. Kunis 4 baay'isuu 1/3 baay'isuu 4 goona. 4 baay'isuu 1 4 3 baay'isuu 4 kun immoo 12 ta'a jechuudha. Deebiin isaa 4/12ti. Kan eenyu jechuudha? Kan 4/3 hiruu 4 kun deebiin isaa 4/12 kan arganne. Inni kun immoo adeemsa deebii bira ga'uuf ittiin deemnee jechuudha. Inni kun amma maalidha? Kan nuti amma ilaalaa turre isteeppii lammaffaa yookiin fakkeenya adeemsa lammaffaan. Inni tokkoffaan firaakshinii 2 waliif hiruu. Inni lammaffaa irratti immoo firaakshinii 1 fi lakkoofsa lakkaawwitii jechuudha. Isteeppiin dura firaakshinii dhufee lammaffaa irratti lakkoofsi lakkaawwii yoo dhufe jechuudha. Sadaffaa irratti immoo akkuma asirratti argitan sadaffaa bira geenneerra. Sadaffaa irratti immoo lakkoofsa lakkaawwitii dura dhufa. Ergasii firaakshinii dura dhufa. Firaakshinii dura dhufa. Ergasii lakkoofsa lakkaawwitii dura dhufee ergasii immoo lammaffaa irratti firaakshinii yoo dhufe jechuudha. Innis A hiruu B irra caa. Fakkeenya kanaan yoo dhufe akkam goonadha. As keessatti kunoo akkuma asirratti argitan haala kanaan jira. Kan irra marame kana A ni fudhattu. A kana jechuudha. A hiruu ka ture baay'isutti jijjiirtu. B irra caa kan jedhu kan ammoo fuggisoo isaa yoo maal gootu caa irra baa gootu. Sana booddee erga kana gootanii booddee kan gubbaa kana waliin baay'iftu. Aacaa waliin baay'iftanii kinoo. Baa kana ammoo kophaa isaa tokkicha sana fudhattu. Wal qixanii ta'a. A baay'isuu caan aacaa irra baa kana ta'a jechuudha. Fakkeenya fudhannee mee haa ilaallu. Kinoo akkuma asirratti argitan 2 hiruu 2/5 jedhu. 2 hiruu 2/5 ka jedhu kana 2 jettaniin kinoo 2 asitti fudhattu. Hiruu baay'isuu gootu. 2/5 ka jedhu kana fuggisoo gootan immoo 5/2 gootu. Kanaaf eenyutti jijjiirtan jechuudha. Bifa kanatti jijjiirtan. Gaafii ture isiniif kenname kana jechuudha kunoo. Isa kana gara kanaatti jijjiirtaniirtu. Kanaaf 2 baay'isuu 5/2 kana argattan. Erga kana argattanii booddee kan gubbaa waliin baay'iftan kunoo 2 baay'isuu 5. Jala isaa immoo 2 qofatu jira waan ta'eef 2 isaan fudhattu. 2 baay'isuu 5 10 irra 2 takkittii kana ni fudhattu. 10 irra 2 dhufee jechuudha deebiin isaa. 10 irra 2 jechuun gama biraatiin 10 hiruu 2 jechuudha. 10 hiruu 2 yoo hirtan immoo 5 ta'a deebiin isaa 5 ni ta'a jechuudha. Fakkeenya biraa ilaallu. Maalidha? 3 hiruu 1/4tu isiniif kenname. 3 hiruu 1/4 jedha. Maal gootu amma asittis 3 jalqabaa tana ni fudhattu. Hiruu kana ammoo baay'isuu gootu. 1/4 ka jedhu kana ammoo fuggisoon isaa 4/1 gootu jechuudha. Dhumarratti maal argattanii? 3 baay'isuu 4/1 kan argattan. Sana booddee waamama baay'ifta yookiin kan gubbaa jechuudha. 3 baay'isuu 4 irra 1 kana fudhattu jechuudha. Kun 1 qofa jira. 3 baay'isuu 4 12 irra 1ti. 12 irra 1 jechuun 12 hiruu 1 deebiin isaa 12 yoo jettanis ni ta'a jechuudha. Egaa kun akkamitti akka firaakshinii gosa kana 3 waliin baay'isuu dandeenyu tokko tokkoon jechuudha. Amma isin wanni
sirritti isin adda baafattanii jalqabarraa ka'ee isinitti argisiisuudhaa fi firaakshinii isiniif kenname seera baay'isuu fi hiruu keessattis jechuudha wanni isin sirritti adda baafachuu isinirra jiraatu kunoo fakkeenyuma kana sirritti adda baaftanii ilaaluu qabdu. Jalqaba irratti firaakshinii lakkoofsa bifa kanaan nuuf kenname akkamitti baay'isuu dandeenya? Warrumaan irra maru kana jechuudha tokko. Yoo bifa kanaan firaakshiniin barraa'ee isinii kenname fakkeenyuma kana sirritti adda baafadhaa. Lammaffaa yoo firaakshinii lama isiniif kenname immoo amma firaakshinii lama yoo isiniif kenname kinoo hooyyabicha gidduu jiru baay'isuu kana yoo ta'e akkam goonaa. Sadaffaa hiruu keessatti amma immoo hiruu keessatti firaakshiniin isiniif kenname kunoo lama ta'ee gidduu yoo hiruun jiraate akkam goonaa. Kana sirritti kunoo fakkeenyuma kana ilaaltu jechuudha. Inni itti aanu yoo immoo firaakshiniin dura dhufee kinoo akkuma sirratti argitan firaakshiniin dura dhufee lakkoofsi lakkaawwii itti aane hiruun gidduu yoo jiraate akkamitti furra. Inni itti aanu yoo amma immoo lakkoofsi dursa dhufee ergasii immoo firaakshiniin itti aane yoo lakkoofsi dura dhufee jechuudha firaakshiniin itti aane akkamitti furuu dandeenya. Kanneen sirritti adda baafattanii jennaan gaafiin tokkichi isaa kanaan ala isiniif kennamuu fi kitaaba keessanirra jirus hin jiru jechuudha. Egaa kan har'a waliin ilaalle kana fakkaata. Isin immoo mee fakkeenya kana gaafilee kanaa gadi jiran ofii keessanii shaakalaan isiniin jedha gaafilee sanniin tokko tokkoon ilaallume. Egaa gaafileen kanneen gilgaala 2.5 salphaadha waan ta'eef haaluma salphaa ta'een hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Isa keessa mee fakkeenya 1 2 fakkeenyaa fi kama A kana shallagi yoo kan jedhu taate kan gubbaan baay'isaa kan jalaan baay'isaa dhumateera. Gaafii tokkoffa. Lammaffaa firaakshinoota armaan gadii baay'isi jedha. As keessattis kunniin hundi isaatu wal fakkaataa. Kunoo 2 fi 1 waliin baay'isii deebii isaa kaa'i 5 fi 4 fakkeenyaa fi 2 baay'isuu 1 2 2 baay'isuu 1 2 irra 5 baay'isuu 4 20. Akka haaluma kanaan hojjattaa jechuudha. Inni itti aanu daa ilaallu. Daa 1 fi 3 kana waliin baay'isi 1 baay'isuu 3 tahaa irra 4 kana 1 qofa fudhu. Gabaabumatti deebiin isaa kana ta'a jechuudha. Haa kana ilaallu. Haa kanallee bakka wal jijjiire malee 2 fi 4 waliin baay'isi 8 irra 5 kana ta'a jechuudha. 5 tokkoma fudhatta. Kuwwan immoo waluma fakkaataa jechuudha. Hiruu keessatti immoo ilaallu. Okay, hiruu keessattis haala kanaan kenname. Fakkeenya hunda isaanii hojjenneerra. Isaanis tokkoffaa irratti fakkeenya kanaafis hojjenne akkam akka goonu. Lammaffaa irrattis kanaafis hojjenne. Sadaffaa irrattis kanaafis hojjenne. Kun sadiin isaaniitu adeemsa ittiin hojjennu kan garaa qabaa jechuudha. Kana sadiin sirriitti adda baasi. Inni biraa immoo kinoo isa kana. Fakkeenyi isaa haarra kan jiru kana jechuudha. Haa kana arfan. Kan irra marame kana arfan gaafii kana qabadhu viidiyoo isiif kennee viidiyoo keessatti fakkeenya kana sirriitti adda baasuu qabda siin jedhe sana sirriitti ilaalii xiinxalii sana booddee gaafii kana arfan hojjatte taanan bilisa galtaa jechuudha. Nagaa adda baataa jechuudha. Egaa barattoota qabiyyeen keenya guyyaa irraa waliin ilaalle baay'isuu fi hiruu firaakshinootaati. Yeroo itti aanu immoo qabiyyee keenya kan boqonnaa sadaffaa waa'ee deesimaalii kan jedhu tokkoon tokko isaa waliin kan ilaallu ta'a. Kan guyyaa irraa kana fakkaataa koomentii irratti yookiin immoo description boxii keessaa websaayitii jiru irratti subscribe yoo goote viidiyoon yeroon akka si bira ga'u gochuu ni dandeessa. Akkasumas immoo dabalataan hiriyoota keetiif yoo qooddee irraa aga tokko fooyyee yookiin immoo jijjiirama irraa akka argatan gochuu ni dandeessa. Atis immoo
Viidiyoo kana irra deddeebitee yoo dhageeffatte hanga tokko gaafilee jiran ofii kan keetii akka of dandeettee shaakaltu gochuun ni danda'ama. Kan guyyaa har'aa kana fakkaata. Galatooma.